Jirra jirtu fayyaa keessanii kabajamtoota keenya akkam jirtan isiniin jecha. Egaa ergaan kiyya kun faaxochee fi arabaa jirtanii fi sirriitti akka of eeggannoo goonuuf jechuudha. Kan isinii qabadhee dhufe innis maanni dhaamsi kiyya jechuun keessaniin oolu. Egaa akkuma beekamu seenaa tokko isinii jalqabeen ture. Seenaan kunis seenaa dhugaa irratti hundaa'edha jechuudha. Seenaa namoonni hedduun irraa baratan jedheetoo yaadu tokkodha jechuudha. Egaa ani mana isaatti mana kiyyatti galchuun koo manas naa eegee oddoo kootis naa eegee naaf kunuunsee haana eeguu fi akkasumas immoo qabeenya koo waanaa kunuunsuu fi walumaa galatti inni mootu garuu mana kee keessaa herreega malee hin ba'u. Herreega nan qaba. Waan mana kee keessa taa'eefu herreegan qaba. Kanaafuu herreega koo naaf kennitu malee hin ba'u jedha jechuudha. Maammadooni. Kana rabbi nama haa oolchuudha. Bara dhiirri dubartiidhaaf bitamu. Bara dhiirri maallaqaaf jecha mana dubartiin ijaarratte keessa jiraatu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'ee kan nama gaddisiisuudha. Haa ta'uutii garuu herreega malee mana kana keessa hin ba'u jedha. Fakkeenyaaf obboleettiin keenya kunni mana kana erga bittee waggaa 2 jechuudha. Immoo waggaa 3 waggaa 3 keessa taa'ee oddoo ishii eegeef kana herreega qabaa jechuudha. Isinii galee isheen akka abbaa manaa ishii ta'uu hin barbaaddu. Garuu immoo herreegdee fi akka ofiisaatii immoo akka ba'u barbaada jechuudha. Kana jechuun ka baay'ee ulfaataadha. Dubartiin tokko gaafa xaartee dafqa ishii kana dafquma ishii kana naaf eegi naaf laali jettee biyya ormaa teessee nyaata danda'aa turte, dhugaatii uffata isaa danda'aa turte, maatii ishii bira dabarsitee isa gargaaraa turte, rakkinoota garaagaraa isarraa cufaa turte danda'aa turte. Garuu amma inni hin ba'u herreegan barbaada ammas jedha. Dabalataan herreega irraa barbaada jechuudha. Waan hojjetu kamirrattuu herreega barbaada jechuudha. Namni immoo abbaa manaa namaa ta'uu barbaadu tokko akkanaa miti. Herreega nama barbaadu waan nyaatee bulu, waan nyaatee dhugee ittiin oolee bulu nama hin gaafatu jechuudha. Ofiisaatii of danda'ee of jiraachisee biyaansi kan haadha manaa isaa san waan tokkorra oolchuu barbaada jechuudha. Isinii galee akkasiidha. Gaheen abbaa manummaa yoo akka gahee abbaa manummaatti ta'ee kuni walumaa galatti maal barbaada? Nyaata barbaada malee ishiirraa homaa tokkoyyuu hin barbaadu jechuudha. Maallaqa qofarraa barbaada. Akkasumas hamma ishiin immoo achi deebitutti waliin ta'a. Gaafa ishiin achi deebites immoo manuma ishii keessa ta'a. Akkuma tanaan dura nyaachuu baratetti nyaataa jechuudha. Taa'eetuma rafeetuma ka'eetuma dhiqateetuma filateetuma isheen ji'aan maallaqa ishii ergaa fi haala saniin nyaachisti jechuudha. Kana jechuun walumaa galatti akka meeshaatti bittee mana gootee jechuudha. Nama bitaniillee maallaqa ofiitiin nama bitaniillee akka meeshaatti mana ol kaawwatanii waan inni barbaadu qofa guutuu fi kun meeshaadha malee namaa miti jechuudha. Kana fakkaata. Baay'ee na ajaa'iba jechuudha. Warroonni amma kana dubbachuun kiyyaa tarii oduu isintti fakkaachuu danda'a. Mee warroonni halaala teessanii jaalallee qabdan yookaan immoo abbaa manaa keessan kan dura hiiktanii kan biroo heerumtan yookaan immoo heerumuuf karoora qabdanii waan qabdan qabeenya keessa naaf qabi ani kana kanan qaba kana keessa
naaf taa'ee akkasuma mana kana keessa naaf taa'ee oddoo koo naaf bareechi naaf laalee gaafa dhufe immoo waliin gaa'ela ijaarranna jettanii too warreen akkasitti yaaddaan kuni maal fakkaatame jechuudha. Viidiyoo koo kanarraa waa hubattu jedheetiin yaada. Egaa akkasiidha. Waa hubachuun gaariidha, keessatti xiinxaluun gaariidha. Maallaqumaaf dhugaa dubbachuuf namni kun nama ol jedhee nama laalle wayii fakkaata jechuudha. Nagumallee namaan jechuun baay'ee kan itti ulfaatu ija keessa ol jedhee nama laaluun baay'ee nama itti ulfaatudha jechuudha. Namni akkas dubartii kana gochaa jiru kun jechuudha. Nama gadi qabataa nama fayyaalessa fakkaatu fayyaalessa seetanii hin laalinaa isiniin jechuun barbaada. Namni kamiyyuu gubbaan gaarii ta'eef keessi gaarii hin ta'u. Gubbaadhaan gaarii isin yaadaa isinitti dhiyaatee fuula ifaan isinitti dhiyaatee keessi isaatitti immoo waan biraa isiniif yaada jechuudha. Yookaan immoo akka isin hin guduunfanne, akka isin qabeenya hin godhanne, akka isin jireenya hin godhanne, akka isin waanuma tokko godhachuutii hin dandeenye cal'istaniituma akka jireenya keessan yeroo keessan gubdan kan isin taasisan namoota hedduu jira jechuudha. Fayyaalessa fakkaatanii fayyaalessa nama hin dubbanne, nama sii guduufu, nama qabeenya siif qabu fakkaate namoota hedduutu shamarran keenya miidhaa jira isin jechuu barbaade. Tana warri jaalallee qabdanis ta'e warra abbaa manaa qabdanis ta'e warri immoo abbaa manaa keessanii hiiktanii abbaan manaa biroo heerumuuf yaaddanii maallaqa keessan itti ergitanii kana nuuf hojjedhu jettaniin of eeggannoo guddaan isin jedha. Kana yoo hin jedhu immoo namoota muraasas ta'uu danda'a, namoota hundas ta'uu danda'a. Garuu walumaa galatti nama dhamaninaa isin jechuu itti of hin kenninaa isin jechuu barbaade. Tanani haga bira geessanii gaa'ela waliin ijaarrattanii gaafa mana tokko keessa jiraachuu eegaltanii itti of hin kenninaa. Wanta hundaa ofii keessanii gochuu hin dandeessu. Mataa keessaniin of dandeessanii waan barbaadan hojjechuu waan dandeessaniif kana hunda gaafa galtan rakkoo keessa ofii hin seesisinaa isin jechuu barbaade. Tana walumaa galatti yoon balleesse dhiifama isin jecha. Viidiyoo kana namni 10 yoo dhaggeeffate namni tokko achi keessaa waa argate anaaf bu'aadha. Ciao.